Jabaadha. Muka isa kan? Muka isa kan? Maal azanta? Maalan ta'e? Maalan Yesus Kiristoos jedhe moo? Akkati koffortee maal hojjettaa? Ati immoo marga isaa bubuqqista. Biqilaan isaa yoom gaa'u? Xiqimtii dhuma ishii moo yeroo akkam? Inni keessatti hafe kun immoo maali maqaan isaa? Goommana? Uffuraa kana meeqaan bittee? Kan isinii qopheesse Waaqumaa Leeqaatii kan Gulaalee Aragguu Barsiisaati. Abbaan meeshaa taphataan meeshaa immoo Cuuchee Leeqaa Boshoo. Nagaanuu ta'a. Viidiyoo keenyaan bashannanaa isiniin jenna. Gaxariitti kanoo kanneen kana fafakkaatantu hojjetama kunoo. Harkaanis bakka qotiyoon hin geenye harkatu ga'a. Ana gaa yaa'u gaa wanti godhamu hin jiru. Goommanni inni darbanii hambisaan kun goommana maqaansaa hin nyaatama. Goommana jechuun noosa kana. Goommana. Waxiinsaa hin argamu. Waxiinsaa jechaan bunnaa beetitti barbaadama. Gaan isiniin jedha. Waan nu daawwattaniifis galatoomaa nu wajjiniin bu'aaraa viidiyoo keenya laalaati. Bu'aaraa kun akkanattiin immoo biqilaa bakka kun akkatti darbatanii booda ishii irratti hafte immoo qubaanitti gasussuuqu. Akkanattiin hin gowwoomina. Lafa hin baasina. Irraa fayyadamna. Egaa yoo xinnaate kooshoo hin ba'aaf. Nammana lafti ishiin mul'atti kun immoo boqqoolloodha. Boqqoolloo isa birraa masqalatti hin nyaanna. Yoo rabbi jedhe hin nyaanna. Warqeenis gaa kunoo kana warqee inoosa kana nu laalaatii nu bu'aara isiniin jennaan wajjiniin ta'a. Kan qopheesse Waaqumaa Leeqaatii. Fuula Waaqumaa immoo ilaaluu yoo barbaaddan